Maqaan koo Guddinaa Galaan jedhama. Kan inni dhufe godina Horroo Guduruu magaala Shaamburraa dhufe. Mana shaaworiitti kufeen ture. Hospitaala Shaambuu deemeen riifarii asnaa barreessanii gara magaala Minilikitti. Mataatiin hin kufee ture mana shaaworiitti. Harki koo kuniif lugni koo kuniin hojjetu ture. Dandee hin deemu. Baatanii na deemsisuu nama 3 ta'anii obboloonni koo. Achiiti immoo riifarii hin dandeenyu jedhanii gara Addis Ababa Minilikitti na barreessan. Hospitaala Minilikitti si barreessan. Eeyyeen. Shaambuun si yaalaa ture gara Minilikitti yeroo si barreesse kana keessatti mana yaalaa kana lamaanitti furmaata akkamii argatte ati dhibee kee kanarraa? Hospitaala Minilik gara ji'a tokkoon ciise. Furmaata mayyuu arganne baay'ee na ukkuba na baatanii na galagashu. Ufin beeku hin dubbadhu. Gaafa torbee sadaffaa koo abjuudhaan raajiin halkan ufanii mataa koo tuqanii fayyiteettana jedhanii halkan abjuudhaan ganama bakka uf baree mi'aan nyaachuus nan jammare. Gaafuma uttu as hospitaala Minilik keessa ciistee jirtu ergamaan abjuudhaan sitti mul'atanii dhufanii ati bilisaa siin jedhan. Eeyyeen. Ganamuma sana jijjiirama ofirratti argite. Ganamuma jijjiirama ofirratti argee ganama ka'een obboloota kootiin raajiin harkaan na qabanii fayyiteettana jedhaniiru achi na geessaan jedhe. Tole. Hospitaalaati immoo hin danda'amu amma qoricha kee fittu gilkoosiin narra jira oksijiniin narra jira. Amma qoricha kee fi intini fittutti hin baasnuu na jedhanii. Gaafa ji'a koo immoo gaafa bultii 22 gaafa chiitii baatana jedhanii. Amma waraqata isaan barreessanii fixanitti makiina manaatiin as na fidanii sagantaan umuu geeras. Yoomiidha kanatti gara lafa kanaa dhufte? Torban 3 har'aa dhufenas. Lafa kana torban 3 har'aa dhufte. Eeyyeen. Yeroo gara lafa kanaa dhufte deemtee dhufte moo namatu si baatamoo akkamittiidha galara? Achii konkolaataan na fidanii dhufanii konkolaataan gibbii moora kana keessa seente. Isaan booddee obboloonni koo na faana jiru as jiru 3 baatanii as keessa na gashanii badhaatiin. Torban 3 har'aa gaafa gara lafa kanaa dhufte miilla keetiin deemuu hin dandeessu. Hin danda'u. Harki keessi hojjechuu hin danda'u. Harki koo siin hojjetu miilli koo siin hojjetu hin socho'u. Paralaayiziidha jechuudha. Eeyyeen. Obbolaa keetu si baata. Eeyyeen obbolaa baatamtee gara lafa kanaa dhufte. Eeyyeen. Yeroo gara lafa kanaa dhufte namni Waaqayyo akkamitti si kadhatan? Baatanii na fidanii dhufanii wombarii as kana naa kennanii as kanatti karannaan ture dhufanii harka isaanii jilba koorra kaa'anii fayyiteetta. Fayyinni warri asitti isiniin ta'a manatti galtaniis fayyinni isinii ta'a guyyaa 2-3 booddee na jedhanii harkanarra kaa'anii jilba koorra. Mana galeen gaafa guyyaa 3ffaa zayitis bitadhee galeera dibannaa gaafa guyyaa 3ffaa saduddatti baatanii shintibeetii na geessanii mana fincaanii na geessanii gaafa guyyaa 3ffaa fi koo deemuun jammare. Addanaa galtee guyyaa 3ffaa keetti dandeesse. Eeyyeen. Amma mee torban 3 irraa gaafan dhufee namatu baatee na fidee harki koon hojjetu jettee miilli koos hin hojjetu jettee amma harki kees miilli keessiif hojjechuu danda'eera? Eeyyeen harki koos miilli koos ofii koon deema amma dura na qabanii deemanii amma ofii koon deema. Mee olii gada deemiitii sabni kun akka argutti sochooyitii nutti agarsiisi. Waaqayyoof galata dhiyeessaa mee dabalaati. Waaqayyoon galateeffadhaa. Kunoo Waaqayyo akkasitti nama fayyisa maqaan isaa ulfaatu Waaqayyoo si haa eebbisu.